Elon Musk eenyudha? Maal hojjetee? Eessatti dhalate? Elon Musk waxabajii 28 bara 1971 magaalaa Piriitooriyaa, Afrikaa Kibbaa keessatti dhalate. Haati isaa Maaye Musk moodelii fi ogeettii nyaataa turte. Abbaan isaa immoo injiinara elektiroomekaanikaalaa ture. Elon yeroo ijoollummaa isaa irraa kaasee mucaa baay'ee yaaduu fi dubbisu ture. Kitaabota saayinsii, seenaa fi sheekoo hawaa baay'ee jaallata ture. Yeroo baay'ee kitaaba dubbisuu fi waa yaaduu keessatti dabarsa ture. Egaa daawwattoota fuula chaanaalii koo akkam jirtu? Ani nagaa koodhaa obboleessii keessanii. Har'a ammoo seenaa barumsa baay'ee of keessaa qabu tokkoon qabadhee isinii fide. Innis immoo namicha dureessa addunyaa ta'ee beekamu seenaa Elon Musk. Kanaaf hamma dhumatti akka daawwattan isiniin affeera. Kana dura garuu chaanaalii kanaaf warroonni haaraa taatan subscribe, like, share gochuu akka hin irraanfanne isiniin yaadachiisa. Kallattiidhaan gara seenaa keenyatti haa dabarru. Seenaan Elon Musk akkanatti jalqaba. Elon Musk waxabajii 28 bara 1971 magaalaa Piriitooriyaa, Afrikaa Kibbaa keessatti dhalate. Haati isaa Maaye Musk jedhamti. Moodelii fi ogeettii nyaataa turte. Abbaan isaa immoo injiinara elektiroomekaanikaalaa ture. Elon yeroo ijoollummaa isaa irraa kaasee mucaa baay'ee yaaduu fi dubbisu ture. Kitaabota saayinsii, kitaabota seenaa fi sheekoo hawaa baay'ee dubbisuu jaallata ture. Yeroo baay'ee kitaaba dubbisuu fi waa yaaduu keessatti dabarsa ture. Umurii isaa waggaa 10tti kompiitara barachuu jalqabe. Ofuma isaatiin piroogiraamii barreessuu barate. Kun dandeettii isa guddaa keessaa isa jalqabaa ture. Umurii isaa waggaa 12tti tapha kompiitaraa Pilaastar jedhamu hojjete. Taphichi maallaqa doolaara 500tti gurgure. Kun hojii daldalaa fi galaqa isaa isa jalqabaa ta'ee beekama. Garuu mana barumsaa keessatti yeroo hedduu hiriyoonni isaa isa miidhu turan. Yeroo tokko tokko hamma hospitaala seenutti rukkutamee ture. Rakkooleen kun garuu isa jajjabeessan. Gara barnootaa fi galaqatti caalatti akka xiyyeeffatu isa godhan. Umurii isaa waggaa 17tti gara Kanaadaa deeme. Elon Musk umurii isaa waggaa 17tti gara Kanaadaa deemee kaayyoon isaa carraa barnootaa fi hojii bal'aa argachuu ture. Boodarra yuunivarsiitii Peensilveeniyaa keessatti baratee achitti ikoonomiksii fi fiiziksii barachuun eebbifame. Barumsa isaa keessatti yeroo hunda waa kalaquu fi daldala irratti yaaduu jalqabe. Bara 1995 obboleessa isaa Kimball waliin dhaabbata CP2 jedhamu hundeesse. Dhaabbatichi gaazexaa fi daldaltootaaf tajaajila onlaayinii maappii fi odeeffannoo magaalaa kenna ture. Kun hojii isaa isa guddaa jalqabaa ture. Bara 1999tti dhaabbatichi gurgurame. Elon irraa maallaqa guddaa argate. Kun jireenya isaa keessatti jijjiirama guddaa fide. Maallaqa CP2 irraa argateen dhaabbata Exicom hundeesse. Kun sirna kaffaltii onlaayinii ture. Boodarra Exicom dhaabbata biraa waliin walitti makamee PayPal ta'e. PayPal yeroo sana addunyaa irratti kaffaltii intarneetii baay'ee jijjiire. Bara 2002 dhaabbatichi eBay'f gurguramee Elon maallaqa baay'ee guddaa irraa argate. PayPal irraa milkaa'ina argatee booda Elon kaayyoo isaa guddaa gara hawaa geesse. Bara 2002 dhaabbata SpaceX hundeesse. Kaayyoon isaa rookeettii baasiin isaa gad aanaa ta'e ijaaruu fi namoota gara Maarsi
pilaanetii jedhamutti geessuu ture. Jalqaba irratti rakkoo guddaan isa mudate. Rookeettiin isaa yeroo hedduu jalaa kufe. Garuu abdii hin kutanne. Bara 2004 Elon dhaabbata Teslaa Inc. keessatti investara ta'ee seene. Boodarra Chief Executive Manager ta'e yookiin hoogganaa isa olaanaa ta'e. Teslaan konkolaataa elektiriikii addunyaa keessatti jijjiirama guddaa fide. Har'a Teslaa dhaabbata konkolaataa elektiriikii beekamaa keessaa isa guddaadha. Barumsa irraa argattan. Seenaa Elon irraa wanti guddaa nuni barannu rakkoon nama jajjabeessa. Yaada guddaa qabaachuun barbaachisaadha. Kufaatii keessatti abdii kutachuun hin qabnu. Kanaafuu rakkoon wantoonni nu yaaduu qabnu jireenya keenya keessatti wantoota sadeen kunneen beekuu qabna. Rakkoon jiraatee fi abdii kutachuu hin qabnu. Yaaduu dhiisuu hin qabnu. Kanaafuu rakkoon jiraatullee obsaan dandeenyee rakkoon yoomiyyuu gara Waaqayyootti nama dhiiba. Waaqayyoon immoo gargaaraa fi carraa namaa kenna. Kanaaf jireenya keenya keessatti rakkoon iyyuu nu mudatellee wanti baay'een nurratti yoo ga'ellee obsuu hin danda'u. Inni lammaffaa immoo yaaduu fi waa dubbisuun barbaachisaadha. Inni kun immoo beekumsa dabalataa sammuu keenyaaf ni dabala. Yoo waa dubbisin nama dubbisetu beekumsa argata. Osoo hin dubbisin beekumsa argachuu hin dandeessu. Yoo hin yaadin immoo waan tokko gochuu yookiin qabachuu hin dandeessu. Kanaafuu yaaduu fi dubbisuun barbaachisaadha. Sadaffaan immoo kufaatii booda abdiin hin jiru jennee abdii kutachuu hin qabnu. Abdiin barbaachisaadha. Abdii jechuun miila keenya tarkaanfii keenya jechuudha. Namni abdii hin qabne tokko mana ba'ee nan gala jedhee namni abdii hin qabne tokko mana keessaa miila isaa kutee alatti ba'uu hin danda'u. Garuu yeroo baay'ee yeroo hunda abdiidhaan deemuu nu barbaachisa. Namni abdii hin qabne dukkana keessa nama jirudha. Gara fuulduratti kaayyoo keenya ilaalaa tokko lama jechuudhaan tarkaanfannee deemuu qabna. Kanaafuu deemsa keenya keessatti inni gatii yookiin immoo humna guddaa nu ta'u abdiidha. Wanta hojjechuu barbaannu biizinasiidha moo barumsa moo beekamtiidha moo wanta kamiyyuu keessatti abdiin barbaachisaadha. Kanaafuu abdii qabaachuun barbaachisaadha. Macaafni qulqulluunis akka jedhutti jaalala, amantii fi abdii isaan sadan kun wal bira hin hafanedha. Akkuma Waaqayyoonis jedhetti jireenya keenyaa fi abdiin barbaachisaadha. Jaalalli barbaachisaadha. Jaalalli immoo obsaan wal qabata. Amantiinis immoo barbaachisaadha. Amantiin hin jiru taanaan abdii bira hin geessu. Abdii kee amanattee amantiidhaan itti deemuu qabda. Inni biraa immoo iddoo ati deemtu sana waa'ee isaa yaaduu fi waa'ee isaa hubachuu yookiin barachuu yookiin dubbisuu qabda. Kanaafuu kana dhaamsa koodha. Obboleeyyan kiyya warroonni hamma dhumaatti viidiyoo kana daawwattan eebbifamaan isaniin jedha. Galatoomaan isaniin jedha. Dhumarratti dhaamsi koo inni dhumaa chaanaalii kana subscribe, share obboloota keessan in fayyada yoo ta'e viidiyoo kana yoo in fayyada jettanii yoo yaaddan immoo share gochuu hin dagatinaaniin dhaamsa koodha. Komentii barreessuudhaan na jajjabeessuu hin irraanfatinaan dhaamsa koodha. Shalom.